Isin wajjin dhiseetanii ijoolleen baay'een keessa rakkoo keessa dhuftanii koomintii jalatti boo'aa jirtan jechuudha. Wallaahi dhugaadhaan nama warri mana badaa jirtan birrima keessaniin ka bitattan kan madaamin keessan kan isin hin geessine hedduutu jira jechuudha. Akkuma maallaqa ofiitiin isinii bittu miqqanyummaarraa akka ka'e jechuudha. Innaa kanaaf nuti immoo gaafa biyya namaatii gara biyya keenyaa gallu waa hedduu hawwina jechuudha. Wanni nu hawwinu kumaatama jechuudha. Garuu immoo sababa kanatiif ijoolleen keenya sababa nama isin geesse suuqii bitattan dhabaaf sababa garagaraatiif waan hawwitan tokko argachuuf hawwitanii kan dhabdan jechuudha. Sababa kanaaf gatii widdiitiin dachaa 2-3 dabalaa ijoollee habashaa irraa karaa waatsaappiitiin tiktookii irraa barattanii kan sababa saniif hedduu nyaatamtanii yookaan uffata isin jettanii dhiisanii kan biraa isinii fidan jechuudha. Deebitanii uffanni sun yoo isinitti dhiphate caammaan tokko isinii dhiphate wallaahi waan ija kiyyaan argame jechuudha. Micattii tokko ollaa kana yeroo ajajattu natti hin himne erga ajajjii kaatee ijoollee keenyarra ajajatti jechuudha. Erga ajajjii kaatee isin kan jirtu Abu Dhabiidha. Asiin sibira naa haa dhufu naan jetti. Lokeeshinii kiyya ergeef. Asiin na bira dhufeef caammaa fi jaakeetti ajajatti. Caammaan itti ta'uu dide. Garuu saayizii masii ajajatti ta'e itti ta'uu dide. Saayiziin isaa xabbaabeedha. Achiin naa deebisaa jennaan ka gaafa duraa lubbuu rakkoon qabu jedhanii afaan gaariin afaan daa'ima godhanis keessummeessan gaafa rakkoo wayii argame micattii sun narraa deebisi yookaan uffatatti jijjiiradha siin jennaan sarma deebisuu fi didanii yoo sii deebiif yookaan direevarii ganaa dachaa 2 kafalta jedhanii ishee rakkoon qabu hin kafala jette. Naa deebisaa jennaan deebisuu diddee gaafa kaan bilookii isii gooti jechuudha. Wallaahi bilookii isii gooti jechuudha. Sababa kanaaf ijoolleen keenya takka uffata isin ajajattan dhiisanii uffata biraa isinii fidan. Amma ijoolleen baay'een uffata uffatame fa'a ka jalli isaa kun lafarra harkifame ka jalaan nyaatame fa'a ka waan garagaraatiin uffata adii fa'a yoo ta'e uffata xurii hin dandeenye waan garagaraatiin kan tuttuqame fa'a naa fidanii amma kana addis immoo moofa jedhee uffadha warri jettan ni yeroo baay'ee dubbattan ni arga jechuudha. Isinii galee obboleeyyan kiyya. Isaanis kan fidan she'een irraa hin fidan. Baay'een uffata she'een irraa fidan jechuudha. Gatii dabalanii isin gurguran. Sababa kanaafin ani viidiyoo kana isinii hojjedha jechuudha. Isin immoo sirriitti laayik godhaa. Akkuma bira viidiyoo kana sirriitti laayik gochuu qabdan. Innaa maas seetanii uffatuma jarri agarsiisan kana hin agartanii uffatuma jarri agarsiisan kana baay'inaan fiiltarii waan fayyadamaniif jechuudha. Kalariin uffataa yeroo isaanirra ilaalta yeroo si agarsiisaniif yeroo si bira dhufu garagara. Uffannaan ajajame kanaa miti jettee yeroo miira keessa galtu jira jechuudha. Kanuma amannaa jechuudha. Kanuma amannaa uffata jarri agarsiisu kasitti toloo ta'e kasitti bareedoo ta'e yeroo jarri mastaawoqiyaa hojjetan kana jechuudha agarsiisan kana isuma san iskiriinshoot gooteet gara she'een fidda jechuudha. Kama jararra agarte san iskiriinshoot gootee gara she'een yoo fidde isuma san sii baasa jechuudha. Kararri isaallee she'een irratti adda baafatta waagaa isaas achirra adda baafatta jechuudha. Waagaan jarri sitti muuf ka she'een gurguruun meeqa akka ta'e laalteet gaafa san immoo filannoon kee she'een ta'a jechuudha. Atummaanu namni bilaashatti gatii baasuu birrii baasuu hin jiraare hin jiru. Kanaaf garuu naggaadeen tokko jechuudha kan nagaduuf kan hojjetuuf waa irraa argachuuf beekamaadha sirriidha. Ani sar'a yoo naggaadee ta'e waa irraa argachuuf kan nagadu. Waan beekame garuu immoo hin baay'ate bakka tokko jechuudha. Hin baay'ate hundumti keessanuu hin beektan baay'ee baay'ate jechuudha. Kun immoo miidhaadha jechuudha. Abbaa bitatu saniif baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyaa akkana nagootee naggaadeen tun ebaluun tun akkana nagoote jettanii mataas gaggaragalchitanii gabayaa naggaadees cufu osoo hin taane namaanis walitti bu'uu osoo hin taane isin karaa gabaabaan karaa salphaan bifa kanaan garas deemtanii bitachuu dandeessan ajajachuu dandeessan jechuudha. Warri immoo ajajachuu akkamitti ajajachuu hin dandeenye warri jettan yeroo biraan viidiyoo isinii hojjedha jechuudha akkaataa itti ajajattan. Innaa kanaaf ijoolleen keenyaa warri madaamin geessanis suuqii isin geessuu diddee rakkattan she'een irraa
bitadhaan isiniin jedha. She'een jechuun birrii haga 149 birrii 150 jechuudha. Uffata yoo kabiddu ta'e uffata garagaraa barbaaddes bitadhuati. Gatiin kee onnati baasiin kee hagas yoo ta'eetiin hin jedhe diriivarii firii sii dhufa jechuudha. Onnati kafaltu tokko hin jiru. Firii sii dhufa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenna jararraa immoo akkasittuu dachaa 2-3 wuddisitti gurguranii sanuyyuu diriivarii ofii keetii mataa keetii birrii 25 kafalteeti. Kasii ergan ijoolleen keenya. Kanaaf gaafa san filannoon kee She'een ta'a. Asiinis madaamii keetiinis wanni nageessitti isiinis wal caqaccayxuuf yookaan osoo waan bitatiin hundatti galtuuf hin jiru. Kanaaf ijoolleen keenya akkasitti bifa kanaan fayyadamaan isin jedha. Kanaaf isin hojjedhi viidiyoo keenya ijoolleen baay'een keessan nageessuu diddee birri makiyyaaniin. Ammallee ijoollee keenyarraa biteetiin carqii jalaa nyaatanii kan uffatame kan uffatanii bakka sargiitiin dhaqan kan nyaan waxiiwwanni garagaraatiin balleesseetiin jedhee naa fidanii. Gaafa kanuun naa jijjiiruun bilookii na guute. Warri jettanii jirtan kanuma mannaa isin karaan isin baasu kanatti fayyadamaan isin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa akkasii yoo isinitti tole sirriitti laayik godhaa wal biraan gaan isin jedha. Kana fakkaata.